argitanii jirtu. Fuula kiyya originaalaa fi fuula kiyya fiiltarii argitanii jirtu jechuudha. Maaliifan fidee dhufee maaliif isin argisiisee dhufee waan miidiyaa har'a deemaa jiru wanta ta'aa jiru argaa jirtu jechuudha. Kanaaf jecha isin amansiisuu yookaanis immoo isinitti argisiisuu dhufee jechuudha. Argitanii jirtu jechuudha. Ammayyuu fuula kiyya noormaaliin ni waraaban. Yeroo viidiyoo waraabuu noormaal daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 waraabaa jechuudha. Garuu viidiyoon nan dhiqa. Fuula kiyya oriijinaala gadi hin dhiisu. Garuu nammaa kun oriijinaala. Yeroo 2-3 irra deebi'ee sidii waraabee jiraan. Maaliifanii kan inni isinii waraabee namni amma gaafa as keessa jiru namni waraabu hin jiru jechuudha. Ofuma kiyyaan ofiif waraabu. Garuu gaafa biyya galee jedhu karaa irratti kana arganii yookiin nama na beeku ta'uu danda'a yookiin immoo mana firaa dhaquu danda'a. Na waraabuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu inni asirratti na beektanii fi inni lafarratti na beektanii garaagarummaa qabaa jechuudha. Amma fuulli kiyya oriijinaala isaatiin waraabuutti jira. Sanuu jechuudha. Oriijinaala qulqulluu isaa miti. Moobaayilii saamsingiini. Moobaayilii saamsingiidha. Moobaayilii saamsingiini fuula kee oriijinaala siif waraabu. Dhuga oriijinaala guutuu isaa siif waraabu. Si addeessa xiqqoo kalarii kee jijjiira. Finniisa sitti yaa'ee jiru sirraa balleessaa malee finniisa natti ba'ee jira laa kunoo asitti. Finniisa natti ba'ee jira asillee godaannisa qaba. Jaarsa kiyyan na rukute kana. Asillee milikkita wayii qaban mul'ata dheeyyaadha. Viidiyoo isa sanarratti mul'ata. Garaagarummaa fiiltarii fi garaagarummaa normaal. Maaliif fidee waan ganni irratti deemaa jiru, waan ganni irratti ta'aa jiru argaa jirtu jechuudha. Hundi keessan waliin argaa jirra jechuudha. Kanaafini fidee dhufee jechuudha. Maaliifin immoo kaleessa dheengaddaa irraa dubbachuun barbaanne beektu na dabbare. Dhugaa dubbachuuf na dabbare nan dhiise. Viidiyoon sharqii kaleessaati. Kaleessa galgalaati. Miidiyaa irra deemaa jira. Miidiyaa irra oofamaa jira. Na dabbare wallaahi na dabbare. Ani waan akka namni du'ee saaxilii reeffaa fidanii abaluun du'ee abaluu akkas ta'ee feesbuuk irraa arganii fidanii tiktook irraa arganii fidanii abaluu akkas ta'ee abaluun du'ee rabbii kan jannataa godhu rabbiin hamaaru. Ani reeffa namaatiin hin daldaladhu. Reeffa namaatiin hin daldalu. Yoo namni rakkoo keessa jiraate yoo namni rakkate boo'e irraa fidee haasa'a rakkina sanarraa malee nama du'ee fidee asirratti gadi dhiisu duruma na beektu. Ati viidiyoo namni akkas ta'e maaf gadi hin dhiiftu? Ati viidiyoo namni akkas ta'e mudannoo namaa maaf hin dubbattu naan jedhu hin dubbadhu. Maaf natti hin tolu kan na dabbara. Dhugaa rabbi na dabbara. Naan fudhatamu jechuudha. Keessi kiyya naaf fudhatu jechuudha. Kanaafini irratti hojjedhu jechuudha waan akkasii. Amma kan inni dhufe irratti hojjedheef iyyuu isa kana ganniidhaa fi tigistii wal bukkee kaa'anii akkuma footoo kana irratti argitanii ganni tigistii ituu kaameraatti qabee hiccitiisee bakkee baasee akka isheen fuula qullaa fiiltarii malee mul'attu ganniitu tigistiitu baasee. Hiriyaan akkana maali? Hiriyaan iccitii namaan dhoksine maali? Hiriyaan akkasittiin nama saaxiltu maali jedhaniitu tiktookii kanarraa olii gad oofaa jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtanii akkuma argaa jirru jechuudha. Kanaaf isarratti yaada kennachuu dhufe. Malee ganni maa gurraachofte tigistiin maa diimatte jechuudhaan nufnee jechuumaaf hojii koo miti. Hojii rabbii uti waan ta'eef immoo yeroo baay'ee hojii rabbii eessan galu abaluu kana abaluu sana nama waqqasu nama lellalu nama hin tuqu jechuudha. Garuu kan na tuqe immoo rabbiin naa kaffala malee ani kaffaladhu jechuudha. Humna hin qabu, dandeettii hin qabu, beekumsa hin qabu, hangoo hin qabu. Nama na tuqu isatti dabarfadhe kennadha jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf irraa dubbanne amma kan bakka dhugaa jirtu dubbachuu dhufee jechuudha. Ammayyuu kan viidiyoo kana waraabe bakka dhugaan jirtu dubbachuu dhufee jechuudha. Eessa jira bakki dhugaa? Tigistiitu kaameraatti qabee gannii waraabee. Saniin booda gannii kana waraabdee koomentii dubbistee kofaltee fiiltarii irraa kaaftee jedhan. Si jammara tigistiin
Ani gara tigistii sin dubbadhu garganni sin dubbadhu gara lachuu isaanii iyyuu dubbadhu isaan anaaf tokko ija bitaatii fi ija mirgaati lamma isaanii nan jaaladha nan kabaja ija tokkoon ilaalaa jechuudha isa kana lolee isa kana narraabsa maaf tokko ka oromoo dhabar saba tokko waan ta'eef isa kana lolee isa kana dhiisuu hin danda'u jechuudha dubbachuu hin danda'u jechuudha kanaafi achirratti gaa tigistiin dhugaa kaameraatti qabdee jirti ani bakka dhugaa waan dhugaa dubbadheetanii bakka natti dhiyee bulaan tigistiini kaameraa kana itti qabdee jirti itti qabuu iyyuu miti uummatatu ganni itti geessennan ganni fagaatte duuba sana teessi viidiyoo sana waraabeen ture daqiiqaa 6 oliin waraabe garuu yuutuub irratti gad dhiisne wallaahi gad dhiisne viidiyoo sana nan dhiise waraabee nan dhiise gad dhiisne argitanii ani citii namaa dhoksuuf jedheetanii gad dhiisne nan dhiise viidiyoo sana argee jira ganniin kuni tigistiin kuni gammee wajjin taphatti hiriyoota baay'ee jira achi ganniin duuba sana teessi koomentiin maal jedhu ganniitti geessi jedhanii ganniitti geessi jennaan ganni kanatti geessite miidiyaarra nu baasin achi nurraa qabi jetteen intalli tokko achi nurraa qabii jennaani wallaahi kaameraatti hin qabne achirraa qabde aksiichitti qabaa geessiteetu gaafa waraabbii yookaan immoo laayifii irra akka isheen jirtu baranitu achi nurraa qabi jennaan achi gortee gurbaa tokko taasofte lakkoofsa bilbilaa laatteef tigistiin waan hin argaa jiru ija kootu argaara lakkoofsa bilbilichaa gurbichaa laatte daqiiqaa tokko iyyuu hin turre irraa ba'anii bakki itti tigistiin akkas itti qabaa silkii sana itti qabdee uummata koomentiitu shaangulliitii laashee akka jettu ganni maal fakkaatti jedhaniitu shaangulliitii akkasii tokko ergan isheen koomentii sana ilaalteetu kofalte malee ganni itti qabdee ganni ittiin kofallee jechuudha. Shaangulliititti ganni maal fakkaatti jedhaniitu uummanni koomentii jala ol barreessu mucaan immoo koomentii dubbisti kaa koomentii dubbisti mitiire achumaan kofalte malee ganniitti hin kofallee jechuudha. Waan dhugaa dubbachuu wayi gaafa dubbatanii waan kijibaa of jaallachiisuu yookaanis immoo ofitti qabuuf waan kijiba hin dubbatina saniin booddee mucaan keeyyuu rabaate viidiyootti sana bichaa muranii fidaniitu tigistii irraa gadi gombisanii irraa sirbuu jechuudha. Maallachuu isaanii walitti jaallattanoo yoo isaan wal lolisa qabaatan yoo walitti araarsitanoo amma isa kanarras gortanii walitti naxxanii faayidaan isaa maal faayidaa qabdu bu'aa qabdu kanaafin ajandaan goradhodhe irraa dhiisee tuffadheen dhiise ajandaan na barbaachisu jedhe ganni immoo tigistii bichaatu footoo kaasee gadhiise gurbaanni qoricha nagadu gadi hin dhiisne intaloon hiriyaa isheetii gadi hin dhiisne ganni tigistii jechuun maannoo ganni isini tigistii ma bichaa waraabduu argitanii annama meeqan arge koo nama ganni waraabee gadhiise nama 10,000 olin arge ishi isa seen kobbortaa kana keewwattee jirtu ganniitu post godhe isa seen kobbortaa kana keewwattee jirtu ganni tigistiitu waraabe isa seen waan kan tiraafikii fakkaatu kana keewwattu tigistiitu waraabe nama kan biraa waraabe gadhiise innoo filterii irraa kaase tigistiin oo filterii irraa kaafte innoo filterii irraa kaase gadhiise bakka dhugaan jirtu dubbadda bor hin duutu bor addunyaa kanarraa hin baddu wanti nuyi arra qabnu wanti nuyi arra argannu hin bada hin turtu waan dhugaa dubbadda bakka dhugaan jirtu bulaa isa sidii waan isinitti aduu dhugaa rabbii waan soban dubbatinaa fixeen jira dhugaa rabbii galatoomaa baay'ee na arsitani.